Jamu zefalle. Ha dhugatti birrii kana qabaattu haa sobutu haa baafattu dhugaa jirtu akkamitti baaftee maal gooti haa jettu qeerroo sobadii hin qaban qeerroo sobadii maafiyaan hin barbaachiftu abaddan dhiis wanni isaan qaban tokko hin jirtu addatti riyaala kum shan kaballee addatti isaanii riyaala kum torba asirra teessana anaa asirra muka huddisiisu وربي صدق ده Maki seera kabachiisati nama dabareedhaan kennee fi nama dabareen kenneef malee nam tokko akkana. Maki aboo maama. Oobsi ayye. Ambuleeso ani nama. Ayye waata kana dubbisi Maki. Tokkoffaa amma wallahi daa'imman cufee baay'oo kan akka nama tokkootiitti maayikii maallaqa miliyoon namaa san qofa kaabala nama wali kana haasa'u jiraan ni dubbata ay bor haasa'u biraadhii isaa maallaqa namaa san qofa kaabala maallaqa namaa san qofa kaabala abu amaraadhe wallahi bulooni khiyandala ugaayis nara laayina samuuti gara galtee jirti jechuudha nama takka takkaan dubbadha nama takkaan muyti amma namni dubbachuu barbaada muyti kaasaa nama takkaan dubbadha dhumate dhageeffadha muzayyin ni jira dubbadhu namni biraa takkaan dubbatina yallaa dubbadhu okay tokkoffaa wanni dubbachuu barbaannu mucatti achillee baaftanii achillee teessiftanii bakka qeerroo kanallee namni godheefii jedhe Oromoodha gartee waan kana bakka gaariirra jedhanii godhanii fi ergaa mucattee achitti jennaaniin anaaf Muzammil karaa kabajaatiin achitti ergine isinillee akkaataa isin itti dhuftellee hin gaafattanii rakkoo yoo nu bira jiraatellee kunoo miidiyaa kana gubbarra waliin jirra har'as borus iftaanis asittis gaafachuu hin dandeettan asillee baaftanii mana biraatitti illee gaafachuu hin dandeettan siigalee dhugaan galgala galti waan ta'eef dhugaan teennallee nima baatee jechuun warri har'a cubbuun irra kaa'ullee garuun wanni barbaannu ila tokkoffaa galata Oromoo tanarrallee barbaannee waan kanallee goone nuti ittillee faarfamu akka namni illee ittiin nu jaju akka namni illee ittiin nu kabaju barbaanneeti miti siigalee waan kana ka goone Oromummaa takkittii fi namummaa takkittiidha akka intala shamara obboleettii qabu takkatti garuu wanni jechuu barbaannu amma anaa Muzammil wayta isin xiiqii qabdaniit ni mucattii tana hin baafnu akkana goona akkas goona jettan mucattiin tuni nu harka jirti maqaa kennan bakka sanii baate har'a gartee nu harkatti yoo waa taate nu birattillee gartee seena naatin libdanatti dawwalna kakkasaa kan nadda walwanii bilooki fixabo ish wallaahi namni ajaa teettanii dawwalsi bilookisaa kanarra laal mucattii tana gartee kabajaadhaan nu kennaniitiniin achii baafne ka Oromoon guutuun agartu har'a gartee mucattiin tuni gamaa gamanatti diktaatarummaa garee fudhate kana laalletiniin hin hambifnu haa baatu mallaqa kenna itti baafne jenneetiniin gartee obboleessa jaarsummaan qabnee arabdicha harkaa qarshii 7,000 kafalleetiniin baafne qarshiin kenna 7,000 irra jira qarshii kenna 7,000 sanillee biyyeedha nyaattaa kan fincaan kiyyeen sobaasa malee usmee hin qabdu qabdu ammarraa kaanee keessa jiru aboo namicha kana muhitii irra qabi okay abu warabban kaaba ni namni si wajjin haasa'e jiru aboo ati maakii namicha kana maaliif oy amma ayye no innis kalee sarraa kalee noolii waan tureefi ati nama fayyaan qabne maal godhu gosti kee tattaisin dhaggeeffannee ati nama fayyaan qabne hattummaadhaan sirratti qabu as taa'e hattu maama bayan mana jeegaa jirta wallahi maakii dhaggeeffadhu maakii tokkoffaarratti mucayyoo as nuufa baatu tokko ifarratti baatu maakii dhiifamaa wajjin mucayyoon as baatee callistee adeessu firiidamiidhaanii lammaffaan immoo namni dhaqaaraa qeerroo waasaapbii kootiin lookeeshinii fi lakkoofsa daarektii keetii naa ergi immoo isuma duriiti kanuman barbaadana. yaada dhuunfaa kiyyaa anillee dabarfadhu. Ilaa gaggabaabsa haasawaa please. Ila micattiin tuni kaleessa agartanii wal dhabdeen jidduu keenyatti uumameen hammas rakkatte mallaqa kana agartanii hattuu nu gootanii mee isinuu nurratti qoftanii micattiin tun maqaa kennan hin rakkatin achi keessatti hin dhiifnu jennee xiiqii seenne riyaala 7,000 kafalle har'allee mana kiyya afoo baasee haga bakka qeerroo afoo ga'u qeerroon bilbila namticha saniin dubbifne
mallaqa 7,000 itti baase 2,000 dhabeetii miti. Uf bira dabarsee dhugaadhaan micattii tanaaf waan yaaduuf qeerroo biraan gahee itti kennee booda dhufee uffatallee irraa jijjiira jedhee wajji haasoynee dhiifne. Ela ammallee. Mucaa viidiyoon balatiif joote. Alaafinnatii fudhan nun deemna laaf. Mucaa viidiyoo banaa. Mucattiin viidiyoo banamu. Ola hin fixa. Ibsu. Na ficcisiisa. Viidiyoo banadhu taa'e ishee bareedutu yaa. Agartanii micattii tana achiin gahee ufitti as qabee uf bira fiduu hin wallaalle badhettuu hammas Muzammil achi jira. Muzammil mucattii bira jira. Muzammil mucayyoo bira jira. Muzammil mucayyoo bira jira. Muzammil mucayyoo bira jira. Muzammil mucayyoo bira jira. Mana mucaa hin beekamte yoo jira. Roorroon nuratti deemaa jira. Abo gara qabo. Hortora afaan bilisee maal hojjetaa jira? Qeerroo na dhageessaa? Qeerroo. Maa ala jegaa? Ajannaa jegaa jirina jegaa? Ajannaa jegaa jirina jegaa? Mana waan jirra asa tasila? Ajannaa waan mana waan kan kaalu jumma biro. Qeerroo na dhageessaa? Maal sila waan jirra maal gochaa jirta? Maal murtee jeesaan? Tasgabbaay qeerroo miciyyoon maal taate itti kanni mee silkii itti kanni qeerroo silkii itti kanni dhiifamu. Kee mucattiin anuma ajandaa godhatanii mataa kiyyanan nyaatiin ala hojjeesuun filadha jette gabaaba. Itti kanni naa dubbisa itti kanni please tenaa. Yaa kii nama si waliin haasa'uu miti zii jettee hirrimattii deemee nama taanu. Maki yeroo tokko jarraa naa Miciyyoon tana bar miciyyoon yoona chigir yoona nagar honaalla jiru taabicha min honaalla. Qeerroo reefu sitti maal ture? Ati ilma dhiiraati miciyyoo kana usme yeroo tokko waa godhu miciyyoo waa himachuu sodaatte maal akka ta'e. Arraanaa kennaan yeroo tokko. Nuti si jecha as taa'u jiraame of ajjeesu. Qeerroo na dhageessaa? Ni alachiran wallaahi. Aboo jara keenya dhageessanii maaki annu wanni nuti barbaannu fala. Nuti nama gudguddaa maa wal dhaggeeffachuu dhabne isa suuta wal dhaggeeffataame. Mujattiin barbaadaniimi sa'a kana narraa fuudhaa deemaa dha nama hin deemu shan nagaa barbaada. Miciyyoon wal mubaarakin ergiiti. Ati narra nyaachuuf Maaki akka namaatti gaafanneerra. Yoo dhugumatti hin baasin biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraate Dubaay nan jiraan ifaan ifatta sitti masrakichee maalenno. Doktor Mubarak koi Mubarak. Garana baru. Ambassador Embassy Dubai community Ethiopia dhugumatti Saudi Arabia keessa jiraate bor wal gaafanneessudha. Seeraanis ifaan ifattu jechuudha. Wal gaafanneessu. Amma Saudi siki miciyyoo ergiidhu dibakka. Location bilbila mukatti barbaanne jeffachuu dandeenyu. Hin dandeenye moo hin dandeenyu kaffallee godhatu. Qeerroo Mubarak koi mee tasgabbaay bannaan. Anni waan jirre naa ta'ina. Kaffallee godhatu dandeenyu mucaa. Addaamtanya taaflaabinni muyattii sana fudhatina namni siin jala jira. Namni muyattii siin jala abooti siin miti ani. Hin fudhatiin siin jala jira. Isaan jiru qeerroo nam. Naman taa. Mucaanuu kaayi karaarra. Kootu fuudhi saama kana kootu fuudhi. WhatsApp ina nasi qeerroo gadi bu'u. Anaatu muyiti isin godhaa jira. Isin dhiiraa dhiirti silaa waa tolchuu qabdennaa waa balleessaa jirtanii wal dhaggeeffadhaa miciyyoon amma dhaggeeffadhaa. Mubarak nama amanuu jira nama waraqaa qabu jira maal ittiin hin fuudha jetteemi. Okay itti ergiiti fuudhi dhumatti bar. Fuudhi jedhee baran. Akkanuma ajandaa barbaadaa nama lama. Qeerroo lookeeshinii kee qofa ergifati Mubarak. WhatsAppidhaan lookeeshina kee ergiif qeerroo ergiif lookeeshina kan kee. Lakkoofsa nama fuudhuu keessatti kootu nama jiddaa taanaan namni mana kiyya wallaaleen jiru alaa xula wal qunnamuu. Makiinaan dhufee fuudhaa kunoo uummata irratti sirraa fuudhaa jira. Akkanaa gootu qeerroo. Intalaan daarektii suma ergasiiti miti lakkoofsi kee. Qeerroo. Isuma ergasiiti miti. Illu galcha illu galcha illu ergadhu illi.
ani wallahi namaaf jazaa oolanii haala namatti deemu kanatu na guban akka jechaatti. Qeerroo ati nuti as gabbaa'e meem isa kaan yeroo biraa dubbannaa jaarsummaadhaanis haa ta'u feetuuni qaxxaataati jira kan mixiyyoo kana duwwaa sammuu sii eegiiti sammuu seettaa deebitu dhimma sii duwwaa xumuriiti mubaarik haa ta'u makii haa ta'u ana haa ta'u waan sitti balleessine nuyi sikiisna. Inde maal taatan jira na bannaati namni nu taajjaba boriitu. Qeerroo si eegaan jira please lakkoofsa kee argisiisi. La qabadu la lakkoofsa kee sii kenna rakkoon qabu. Naa kenni. Duwwaa shan sadii. Duwwaa shan sadii. Afur 97. Afur 97. Saddeet 39. Saddeet 39 ayyee waasaapii neeki. Maagi carraa naa kennita. Dubbadhu. Galatooma dhiifama naa godha yoo dogoggorelle wannan jedhu barbaade waa'ee qeerroo irraa qalee qeerroon ijoolleen mana kana fiduu diddee mana mucaa bilbilan akkatti ageeffadhu qalee ummanni itti kennee jechuu barbaadeeti qeerroo sagalee kiyyan dhagama. Kun akka cufanne dara rabbi ilu gaafa dhabee sagaleen kiyya jira. Ni jira ilu dubbat. Maal jira dhageenya. Guys, Dhagaa waa jechuu barbaadee waa godhan jenne garuu mucaa kana birrii ofii kafalee jechuu fuudhee mucayyoo tan. Garaagarummaa mubaarak bakka fidu mubaarak qeerroon Oromoo miti moo mubaarak Oromoodha maali naaf galuu dide jechuu yaa'iin gudumatti naaf galuu dide. Ilu Mee ageeffadhu mee dubbatin ati gararaafo carraa kee ageeffadhu. Girigirriin kun guutuun ka'ee fidi as fidi mucayyoo wallaggaa miti ijoollee wallaggaa kennaa fuudhaa fidaati jechuu barbaade kan girigirriin barbaachisu jechuudha. Qeerroon birrii ofii 2,000 kafalee Oromoo jedhee fuudhee fidee mana akka nama hattuu wayiitti asirra salphisaa hartanii bar itti iyyaa hartanii bar birrii ofii kafalee deemii fuudhee sheekka malfaa nuti deemii nu fuudhi mucayyoo tana fuudhi ijoollee tana amanaan jirru yookiin rakkoo jira jennee isa bira finne asirratti nama 30 irratti nama birrii ofii kafalee fuudhe. Walti qeessu kana adiifne wallahi sirriin jiru asirratti waan sirriin jiru wayiitti arga jechuudha laale. Mubaarak maaliif natti naasan gara laafo. Mubaarak maaliif maa wuxuuti ettasaati waytanaasa umar. La miti ka yaada kee miti. Badheege no natti hin kennatin hin geeffadha yaada kiyya ba'a. Wanda hin jedhe qeerroon maali mubaarak ka fuudhu maali. Mubaaraktu bira jira moo qeerroo bira jira dubbii wal keessa laaqinaa wayita laayitan jechuu barbaade waan sirriin jira isa sirreeffadhaati qajeelfadhaa dhugaa namaallee hin dabsina mucaan kun birrii 2,000 ofii fuudhe deemii fuudhee shekka malfaatti ergee namoonni itti erganii osoo birriin fudhatiin fuudhe mucayyoo tan. Akka isin godhaa jirtan argaa jirraa jechuu barbaade waan uummata walitti hin naqina wallaa dhugaa isin hin jedhe dhiibdanii dubbii tan akka barataan ganda ooftan jechuu ganda waliin nayitan jechuu akka isin deemtan. Seeraan deemaa jechuu barbaade galatooma akkas geeffa. Akka talisaaman dubbadhaa caraanaa kenna. Tokkoffaa irratti namni hundi wal qixaa gargaarsaaf ta'a malee namni hundaaf taa'u hin jiru. An akka ilaalcha kiyyaatitti mucayyoon ergachi seenteeyyuu bilbila itti fayyadamaa hin jirtu. Namni bilbila ofii ittiin fayyadamne qayyatti bobaasan kaaffananii lafatti qaban miidhama keessa jira. Ammallee viidiyoon cufamuun qabu ture. Viidiyoo mucayyoo cufamee miyuutiin qabamuun rakkoo birooti. Gara laafoo amma wanti naan galle tokkoffaa mucattiin viidiyoo barattee miyuutii rakattee. Oye, kunooti miyuutii si bane. Miyuutii. Gaafa dubbiya nagashaa yaa Oromoo gaafa dubbiya nagashaa kenna makina dura bata kan jawwaale Dhuka miyuutii rabaate. Rakkoon asirraa gaan jiru jira. La waan jirre asani rakkoon asirraa. jawwaale kan nama jisu barbaade Oromoo maal abbaa dabrii irratti nyaatti kana kan neefi maal godhan marfee wayina geessine waan hin goone bakka jawwaale naan nu fajjisa jawwaale naan wallaale qabdi. An dubbadhe silee naa dubbattu. Jawwaale naan hin barbaade Dhaggeeffadhaa guys dhugaa walii himnaami
Amala dhugaa takka gizeen isin dhaggeeffadhe hunda keessanuu jechuu. Maaltu jira amma micoon ofin ajjeesaa jechaa jirti miti. Nuti amma miciyyoon tuni abalu achi adeemtu as adeemtu miti. Amma reefun tana micoon walitti isin buusuun barbaadu waan ta'e dhiisaa ani waraqaa xiyyanaa tolchisiisaadhaa jettee miti. Amma nuti wanti nuti goonu yoo jiraate gabaabumatti isinii maabar. Dhimma isiin amma namni tokko mirarra bilaat na uraasuu alla magdala mattaasiboo seetile. Jaalallan dee dhugaa bar. An dubartii dhala akka dubartii ta'ee ifi hin beeka jechuudha. Mirarra jannaani jechuudha. Maaliif amma hundi anaan maallaqa irraa qaba kunis xiyya kafalii sunis xiyya kafalii jechaa jiran. Maallaqni isiif kunis kanarraa qabaa jira. Maallaqni Galatoomi carraan kennaa beekaa nusi isaan jirtanii bar. Ani kanaa miti mallaqa kana oliitu an Oromooti intala Oromooti Qoy akkas miti. Ila tokko naa kennaa carraa deeqa tokkotti maki galatoomi. Qeerroo silallee mana kee turre ilaa dhaggeeffadhu. Asitti wanni tokko ati micoo matas gabbeessi shi micoo. barbaachisaa ta'e fuudhee jaraan gahuu hin danda'a. Namaa hindi mushkila. Akka mubaarak yoo ta'u jedhu tan ijoollee warraa biraatiin illee hin gaayoo barbaadan. Ulfaadhu dhaggeeffadhu galatoomii laal ati baddii takka waan takka nuti sirratti wanti jechaan jiru amma miciyyoon tuni isiin harka micoon tun yoo hawaa gootu ta'ellee akka Oromootti illee itti gaafatamummaa jalaa hunda keenyaa hin baanu jechuudha. Kanaafuu micoo tana tasgabbeessi sigalee yoo ka tasgabbooytee jiraate anaatu dubbisaanii fi dimmee yoo tasgabbooyte. Laal qeerroo akka obboleessaatti waa tokko sitti himaa. Laa carraa miciyyoo kanaa si harka jira. Ilma dhiiraati qoy. በጣም አስቀይመኛል አንተ ወላሂ ኖ ችግር የለውም እኔ ይቅርታ ጠይቃለሁ ክሳለሁ እኔ አንስንኪሳ አካ ኢልመ ዲራት ነት ደጋሜ ሰምቦደን ይፍጠን ወላሂ ወንተ በርባደ ነመኩመ ዲግደሚ መቀቱ ጅራ ሰራ ነቀጣይ ሲፈንቂታ ጠማን ችግር የለውም ነት ደጋሜ አካ ኢልመ ዲራ አካ ነመ ኦቦሌቲ ቀቡት ነት ደጋሜ ሚረን ታኔ ከሰ ገሌ ደርባ ስት ዱበዴ ተውደንዳ ዱበዴረስ ነምቤክ ገሩ ati kanan siin jechuu barbaade tiriit kan gochuu qabu si waan namni siin jedhus dandeessee rakkoo miciyyoo kanaa erga furame booda erga siin firii taatee booda wanta barbaade nu qaxxayiidha. Ani saqaqanii mucaan keessa jirtu waan hin bareef ammas taanaan furmaanni mucaa kanaa si harka jira. Ati nama guddaa. Ati obboleessa. Ati obsuu dandeessa. Ani immoo dhageessa. Kanastaa jirruufi intala Oromooti dubartiidha jenneetu malee gandee bilu taate gendee bilu taate. Mubaarak nu dhaggeeffatu bannaati. Laal. Qeerroo. Mubaarak. Kuusisaa sin jiru akka eegamtanitti xumuraa maaki sinuma waa'ee birriitti fannufe. Waa'ee mucaa yeroo fixanii kaatanii waa'ee birriitti yeroo barbaadde deebi'eensii dhufa. Mera obsa amesiya tokko. Maati calaqna baallaattani. Ishi. Si jaallanna si qabanya. Dabare namaa kenna. Maal amman dubbanni nuti. Dhaggeeffadhaame. Ni ilaallata miti. Qoy. Marcos. Alex erguma silaa dubbattu. Siya tokko carraa nu kenna. Dhaggeeffadha. Hundi keessan warri asirtan. Inni qarshii kaffalee baases. Warra amma bira jiru kun isaa bira nyaattee kun ammattee ta'aa jirti. Dhugaadha. Ilaa dhaggeeffadha obboleettii koo isheen achirraa dhaggeeffataa jirtu. Galatoomi. Waaqayyo waan ati gooteef waan ati mucaa kana oltee lubbuu ishee bira keessee intala shamaraa kana gargaaraa jirtuuf Waaqayyo si haa eebbisu. Mucayyoon kun fakkeenyaaf akka nama ganda keenyaati. Dhaggeeffadhu qeerroo. Miidiyaa kanarra gaafa dhufnu waa balleessuutti waa tolchuutti waa balleessina. Dhaggeeffadhu. Jalqaba gaafa Mubaarak dubbii kana kaasee ajandaa yookaan waan biraa asirratti uumuuf miti yookaan shakkii asirratti uumuufis miti. Tarii waan caalu waan gaarii kan biraa waan ishee malu goonaaf malee siin adda baasanii siin diina si fakkeessuufis miti. Si galee wal wujii jirudha. Kana keessatti atas amma kan mucayyoo kanaaf furmaata kennu siidha. Maaliif jedhe? Si bira jirtii nyaachisaa jirtaa obaataa jirta. Intala Oromooti. Wanni mucayyoon bu'aa jirtuuf immoo siin ilaallatu. Waan keessa dabarte qabdi. Rakkina ofisheetii qabdi. Akkaataatti guddattee qabdi. Siin ilaallatu kun hunda keessan ilaallatu. Boriftaan gaafa taragaaggaatu isheenuu seenaa ofisheetii barreessuu dandeessisin jedheera. Kanaaf akka gootani walii galaa. Mubaarak ijjisu mari'adhaa.
akka amma Mubaarak keessaa cabsee lakkii bahuu qabdi jedhus miti. Uummanni koomentiidhaan yes jedha calluma de inni kunis yes jedha innis yes jedha nama confuse godha. Mucayyoon kun immoo siirka jirti maki waliigalaati mari'adhaati akka gootanii yoo isa biraa bahuu qabdi jettanii qeerroma wajjin mari'adhaati waan inni itti kaffalee nu ilmaan Oromooti irraa kaffalla siigalee mucaa Oromooti kunoo bira kaayee jira. Yoo sinna bira adeemtu jettee nagaamaan kottaa fuudhaa bakka mucaa bakka akkasitti kottaa fuudhaa hojii galchaa an ga'ee koo xabadheeraa jedhiiti sassaabii mucaatti kenni. Wanni si walloltaniif hin jiru. Mucaan amma miira keessa galtee akka malee waan biraa ta'aa jirti. Waanuma xiqqoo tokko furuu dadhabnee haga kana sadarkaa kana deemna jechuun dhugaa waaqayyo baay'ee nama dabbara. Bakka baate miti osoo albeen diramtee jiraatte maal godhu? Soo kanaafi nagaamaanii akkaataa keetti hojii argachuu dandeessu waan itti baastan irraa kaffalla. Rakkinaan qabu. Garuu immoo asitti waa takkatu jira. Inni tokko dhufee 500 kaffalee jira. Inni tokko dhufee 200 kaffalee jira. Inni tokkuma walitti coccoramee eenyuuf kaffalla? Innis nu galuu dide. Waan kana booda qulqulleeffannaa dura mucaatti iddoo nu godha. Kanuma. Atis yeroodhaan malee bira tusuu hin dandeessu. Ijoollee qabda, qe'ee qabda, maatii qabda. Hin danda'amu akkasitti. Jaalatu jibbitus. Mucaan firiidii barbaaddi kana booddee. Bakka ishee malu, bakka itti hojii argachuu dandeessu dhattee haa qabattu. Waan itti kasarte immoo Oromoon jira sirraa kaffallaa hamma ammaatti garuu mucayyoo kana bira keessee haga kana nyaachistee obaastee iyyuu taraggaasuu keef waaqayyo si haa eebbisu galatoome. Kanuma jechuu barbaadan waliin lolina waliin fixina nagaamaan fixa. Qeerroo yoo takkatti waa jedhee deema qoy. Qeerroo siimaan ijoollee naannoo isaanii bilbili soqii yoo birri wanni ta'illee ta'uu waan sammara sirreessaatii mucayyoo tana fuudhi seeraan. Mata dhukkubaleette fuudhi akka tiktook irraa sirnaan wicwicii kanaa miti fuudhi sa'a ammaa kana sirraa gabbu'aati bilbila fuudhaati ijoolleen koomunitii keessa dalagee bilbili bakka barbaadde magaalaa barbaadde yoo barbaadde birriisi qarqaarraa fuudhi ijoollee kan bira kabajaan warra isaanii biraan ga'e mucayyoo sa'a ammaa kanarra asirra deemee ajantaa afaan fanoomoo achi fuudhi jedhu kalee wayitasiin achi baatee soqanii birrii 2,000 kafalanii jedhan guutuun kee hunda keessatti riphxee dhokatteetti maaki jibdan asirra deemtanii 2,000 birrii ofii kiisii dhabnee asirraa laayifii irraa birrii ofii baasee fuudhee jechuudha. Asuma Oromoo addaan hirtan jechuudha. Amaara qeerroon fuudhiitii warra fira isaanii bira bilbiliiti. Jibdoota jechuudha wal beena. Okay. Diraamaan dalagdan jechuudha. Kanaaf saammaa kana sirraa gabbu'iiti bilbili yoo birrii dhabde wallaahi guurree Ameerikaa irraa si argina jechuudha. Yoo maari yaadin taane fuudhiiti ijoollee isaanii koomunitii keessa jirti bakka barbaadde humna qabanii qarqaaran isaan nullee irra qarqaara jechuudha. Bakka wayiitiin gahi fidi yoo birriin baddallee jiraatte ijoolleen birrii badde jiraatte birrii sanillee guurree kafallaa jechuudha. Lakkisaa akkasitti. No. Qeerroo. Qoy Mubaarak. Nan fixa. Qoy gisa. Dubbatanii miidhuuf bal'aa. Jaalibsaa. Mucayyoo kana jedhutti bakkeetti godhamuu qaba namni diraamaa irratti dalagaadha mucayyoo kana. Daa'ima guyyaa 5 bakki godhamuu qaba mucayyoo kana. Akkasumaan godhi yaada kee hubadhee jira yookaan hin baasitti yoo kennite mucaa kana biyya galchuu danda'u. Marcos iddirsitan ande yawarraan iskaa'u amma dhaggeeffadha miyyoonis wanni akkatti ishii maraachaa jiru namni ishii naggaduudhaaf olii gad akkatti harkifamuu ishiitis agarteeti if jibbaa jirti jechuudha. Siigalee hoggaa cubbuu guddoota akkasirra kaa'anii ifirraa baasuu hin dandeenye namni siin hubanne if si jibbisiisaa if ajjeesi jechisiisaa jechuudha. Namni dhugatti miyyoo tanarraa haqa qabu yoo qeerroo tokkicha kanaan alatti kabiraan jiru. Fuutanii ammas qeerroo biraa achi dabarsii as dabarsiini boodarra dubbii gandummatti ijoolleen maarree akkana goote akkana maarree goote u'uu jechuudhaaf wanni akkas jamaatti akkas hin jiru. Qeerroo alaafinnata guddaa baattee jirta galatoomi ulfaadhu. Oromummaa jechuun akkana. Duratti irraa kafaltee keessa kee keessaa baaftee jara harkaa ijoollee harkaa fuutee mana kee jirti miyyoon jabeessi. Bakka ishiin barbaadde geessi gaafadhu waan takkallee irraan fudhatin maqaa ishiitinillee wallaahi watarlaahi reyaala ati kafalte san naa kafal Oromoo miti naa kafala siigalee waan barbaaddu na gaafadhu. Sani achitti bakka ishiin barbaaddu fuudhii geessi. Wanni achi miyyoo maraachiniif hin jirtu. Miyyoo wanni maraatu jirtu kana. Fadhii ishii hubachiise siigalee kabaa'ee akkatti irratti deemu kanas ati namni laatta akka namummaa nama gargaara takka Oromummaadha. Walitti qabnas dhiigas waa hundas. Wanni ati taatuuf ta Mubaarak si ol ta'uufis hin jiru. Wanni ati taatuuf ta warri Wallaggaatis si ol ta'uuf hin jiru. Abadan jechuudha. Namni namummaa maalummaa kana dalaga. Kana daleennanuu kisha keessaa reyaala kana baaftee ijoollee iyyaala san harkaa baaftee fuutee jechuudha.
wala amarre wani san sarkarotte haga dandeessutti ammallee bira dhaabbadhuuti alaafinata guddaa tokko ofitti baattee jirta galmaangee amma warri galtii fidhattanii carraanaaf kan naafamma anaa soo dhageeffadhu qeerroo amma miiciyyoo waan isin barbaaddu waraqaa barbaaddi waan ta'eef waraqaa daleessifamuu qabuuftu jira wanti uummanni irra gargaaru jiraatullee yoo jiraate haa gargaaramtu dalagallee yoo kaseen barbaaddu ta'e dalagaa namatti barbaadanii itti galchuudha jechuudha bakka kana caala haasa'uun barbaachisu isin galee. Maki akkas godhaa kana booddee yoo danda'ame qoy maki yoo si danda'ame mee yoo si danda'ame akkas godhaa amma mucayyoo rakkina ishee matteetti lammata mucayyoo fidinaa sir yoo dandeessan akka gootanii mucaan kun waa takkan beektu asirra dhufattees dhufuma sagalee keenya gaafa dhageessu mucaan miira kan biraa keessa galaa jirti akkas godhaa dhuguma nu ilmaan Oromoo yoo taane kotta teenyee mari'anneeti mucaan dhoosaanu jiraayyuu bakka biraa kaa asirra fidina lammata akka goonu waluma taanee mari'annee giruuppii siinee waa tokkos goonee waan ishee barbaachisu akkuma jalqabaa Alex jedhe rakkina kan ishee waan rakkina kan biraa jiru waan keessa dabarte makii ta'imtu isheen keessaan bilbilte akkas godhaa waliin taa'aati mari'adhaati mucaa bira fidinaa waan ishee barbaachisu birriyaa gara danda'ame walitti qarshii guurree mucayyoo gargaartu lammata mucaa fiddina irratti ni yisiisinaa bakka hangaa mucaa wallaaltu waa takka hin beektu yoo akkas goone yoo. Okay yaada Maarqos irratti waa cimsu makii carraa onaa kennite. Laal qeerroo anammas irra deebiidhaan yeroo biraan dhiifama si gaafadha rakkoon qabu feetu viidiyoodhaan feetu mana keetti dhufee akka feetetti waan si mufachiiseef an akka ilma dhiiraa obboleettii isaa haadha isaa jaallatu tokkotti ilmoo durbaatiif na'u tokkotti miira keessa galee dubbata. Sun rakkoon qabu jalqabas siin jedheen jira hanga yoonaatti itti dadhabdeetta. Dadhabbii kee an karaanan itti hubadhutu jira. Aarsaati kaffalte micayyoo kanaaf oolmaa tolte Alex akka biraatti hubata Maama Bayaan akka biraatti hubata Profeesar akka biraatti hubata Ibsaan akka biraatti hubachuu danda'a. Dubbiin hanga ammaatti dhufe kun akkan dhufneefan jalqaba isaati miira keessa galtee dhuftee makiidhaa fi waan makiiniif Mubaarak siin jedhan sanaan wanti biraa akkan uumamne mucaan kun cinqatiin akka